Hiriyyaa kiyyatu na hiisisee. Hojiiwwan sasalphaa kanneen akka tiraansileeshinii, giraafiik diizaayinii, viidiyoo ediitingii fi kanneen kana fakkaatan ogummaa qabdaniin hojjechuu yoo feetan appilikeeshinii moobaayilii sa'aatii tokko keessatti $5 haga $100 kanfalu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Galmaa'aatii ogummaa qabdaniin carraa keessa yaalaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6tti haadha koo bira taa'een, kutaa 6 haga 12tti immoo akkoo koo bira taa'een baradhee xumureera. Sanaan booddee qabxiin maatirikii naaf dhufus yuunivarsiitiin nagahee naannoo mootummaa Amaaraa waan na ta'eef sanammoo haati kiyya hin deemtu jettee waan na dideef yuunivarsiitii Riifti Vaalii galeen barnoota akkaawuntiingiitiin qabxii gaarii fideen eebbifamee xumureera. Haa ta'uutii garuu har'a ergan eebbifamee waggaa 4 fixeen jira. Hojii naaf ta'u biyya keessatti hin arganne. Hagan kutaa 6 baradhutti haadha koo biratti baradhus sanaan booddee garuu haati kiyya anaan manatti waan deesseef gara magaalaa Finfinnee deemuun heerumtee jireenya gara biraa dhaabbattee ilmaan gara biraa obboloota kaan naaf godhattee jireenya gaarii jiraachuu eegalte. Akka tasaa ta'ee namni itti haati kiyya heerumte anaan nan jaallatu. Haati kiyya ofitti na fudhattee na barsiisuuf si'a hedduu ganna ishee bira deemus ija ittiin na ilaalu jibbeen lakkii akkooma koo bira naaf wayya jedheen deebi'ee. Ijji abbaa ormaas haadha ormaas rakkisaadha mitire. Akkoon kiyya immoo nama gaarii naaf jettee nama du'uudha. Jaalallee kan hin qabadhe yuunivarsiitii waggaa 1ffaa yeroon baradhu. Jaalalleen koo yeroo sana yuunivarsiitii mootummaa keessa waggaa 3ffaa barataa. Reefuma wal barree jaalalli keenya adda ta'e baay'ees walii gallee. Waa'ee gara fuulduraa keenyaas karoorsuu eegallee. Ani barnoota kiyya xumureen hojiin qabadhaa. Yoo danda'ame bakka ani hojii argadhetti dhuftee barnoota keenya biratti xumurtaa. Yoo dadhabame immoo baasii kee guutummaatti danda'een barnoota keessa xumurchiisa waa tokkoyyuu hin rakkattanaan jedha ture. Anis abdii isaa guutummaa guutuutti hin fudhadhaa. Wanta inni naan jedhe gurra koo bira hin darbu. Ameen tole ishi jechuu malee isaaf onnee koo keessaa kan maddu hin turre. Kanaan otoo jennuu jaalalleen koo barnoota isaa eebbifame. Guyyaa eebbasaas maallaqa suufii bitadhu jedhamee kennamee fi qubeelaatti naaf bitee ofii suufii kireeffatee guyyaa eebbasaa dabarse. Guyyaa eebbasaa qubeelaa harka kootti naaf hidhee hanga lubbuun kiyya lafa kanarraatii baatutti anis irraa addan bahu naan jedhe. Anis waadaan galee fi du'a yoo taate malee sirraa wanti adda na baasu hin jiru jedhe. Sanaan Rabbi gargaaree gannuma baratee xumure qabxii akka gaariitti qaba waan na ta'eef baankii keessaa hojii argate. Haa ta'uutii garuu akka jalqaba waadaa isaan anatti dubbatetti ofitti na fudhachuuf ofii ani danda'ama waan na tureef gaafadhus. Haa ta'uutii garuu miilla koo harka koo naan jedhe. Sanaanis homaa miti jedheen wantan baay'ee isan jaalladhuuf akka nama ittiin qabamne fakkeesseen bira darbe. Haa ta'uutii garuu inni baruma hojii argate kana dubartoota gara biroo waliin hariiroo akka uume gurri koo dhaga'uu eegalte. Bakki barnoota koo fi bakki inni hojii argate konkolaataadhaan deemsa sa'a 5 waan na ta'eef torbee 2 yookiin immoo baatiidhaan deemeen isa bira boqodhee deebi'a. Innis akkanuma qidaamee galgala bahee yeroo tokko tokko wiixata ganama gara hojii isaatti deebi'a. Kanaan waggaa 2 hanga eebbifamutti dabarsine. Akkoo kiyya jalatti waan hin guddadheef waa'ee seenaa saba kiyyaa seenaa Oromoo sirriitti nan beeka. Seenaawwan kitaaba irratti barraa'an jalqabaanii akkoo kiyyarraan dhagahe. Oromoon akkanaa abalu bakka akkanaatti abalu waliin duulee ture. Ani yeroos abalu waliin bakka kanan ture jettee akkoon koo seenaa qabsoo isheellee nattaasaa turte. Anis barnoota koo akkuman xumureen hojii qabachuu yookiin immoo heerumuu kanan karoorse otoo hin taane bosona galeen
abaa'utti dabalamin biyya kiyyaaf waggaa tokkoof qabsaa'uun karoora kiyya ture. Haa ta'uutii garuu eebbifameen baatii tokko guutuu haadha koo bira ergan boqodhee booda jaalallee kiyyattis maatii kiyyattis otoo hin himin bosonaan galee waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti waraana adda bilisummaa Oromoo akkan seenaa fi barreeffamaan beekutti argachuun dadhabe. Tokkummaarra wal qoqqooduutu caalee natti mul'ate. Anis baatii 3 ergan ture booda gaabbeen gara magaalaatti deebi'een hojii barbaacha eegale. Maatii koos jaalallee kiyyas as achi qabeen haalan keessa ture wanta gara biraatiin nan amansiise. Sanaan booddee hojii barbaadus argachuun dadhabe. Haa ta'uutii garuu jaalallee koo waliin gaa'ela dhaabbachuu yeroon murteessutti qorumsi daran natti baay'achuu jalqabe. Hiriyoonni koo waliin barnoota baradheen bahe baatii 3 sana bakka hin deemini beeku ture. Kan gara bosonaa deemes ana qofaa hin turre. Jaalallee kiyyatti abaluu waliin wanta wal jaallataniif baatii 3 bosona turtee ammayyuu ergama biraatu itti kennameetu gara magaalaa dhufteetti jechuun walitti nu buusu eegalanii. Booddee irratti jaalallee koof dhugaa jirtu itti himeen dhugaa booddee eegee kan godhatte garuu akka na hin ilaallanne nan amansiise. Tole jedhee naaf amanee eebbifameen waggaa 2 booda akka wal fuunu wal wajjisne. Haa ta'uutii garuu ammallee hiriyoonni koo sun jaalallee kootiin waan barbaadaniif guyyaan ani jaalallee koo bira boqochuuf magaalaa Finfinneetii dhufu hidhataan adda bilisummaa Oromoo meeshaa qabatee mana kana seeneera jechuun poolisii fidanii na qabsiisanii. Moobaayila kiyyarra suuraawwan gootota Oromoo yeroo ammaa kana laga keessa jiranii jaal maarroo jaal sanyii fa'i moobaayila koo keessa jira. Kallacha gara Qilintootti na erganii baatii 4 erga na hidhanii booda na gadhiisanii. Sanaan anis baheera jedheen konkolaataa yaabbadheen jaalallee koo bira dhufe. Haa ta'uutii garuu yeroonni hojii deemetti ammas hiriyoonni isaa poolisa waamanii na qabsiisanii mana adabaa magaalaa Ambootti na erganii. Sanaan waggaa tokkoon dabaladhe. Namni na himatu hin jiru. Mana murtii dura sin dhaabbadhu. Waggaa tokko nyaadheen bahee. Sanaan booddee magaalaa Finfinnee haadha koo biraan deemee nan dhokadhe. Sana gidduutti haati kiyya dhokattee sammuu maaniileetu qabu keerra biyya hambaa imaluu siif wayyanaan jettee haaldureewwan guutuun gara biyya hambaa biyya Arabaatti na ergite. Jaalalleen koos yeroon ani mana adabaa jiru akka inni fuudhee hariiroo cimaa keessa akka seene gurri koo dhaga'eera. Hariiroon cimaan sun immoo kanuma nama kaleessa anarratti isarraa adda baasuuf shira xaxaa turedha. Mana adabaatti akkan ergamuuf sababa nama ta'edha. Waggaa tokkoffaa yeroon baradhurraatii kaasee dubartii na qoraa turtedha. Kan koo kan ta'e hunda kan ishee godhachuu dubartii feetu. Uffatan uffadhu hiriyoota naasofsiisu dibatan dibadhurraa ka'eeti. Maaltu akkanatti erge maaltu akkanatti hidheen beeku. Kana hunda garuu jaalalleen koo duraa kuni sirriitti ni beeka ture. Maaliif nama anaan akka diina isaatti nama ilaalu waliin hariiroo akka uummate kaadhimaasaa darbe immoo haadha manaasaa akka godhate hagaarraatti gaaffii natti ta'a. Qoodni koo harka Rabbii akka jiru nan beeka. Haa ta'uutii garuu namni boriif egeree ofii eeggatan abdiirra kaawwatan maaliif akka qaaraa deebisee akka nama gubu hibboo natti ta'eera. Ergan biyya hambaa dhufee reefu baatii 4 xumurre. Hojiinis akka gaariitti naaf deemaa jira. Yoo Rabbi jedheenis gaaf tokko akka namaatti nan jiraadha. Rabbi yoo ta'e malee lafa kanarratti namni abdiitti godhatan borii ofii haga dhumaatti waliin karoorfatan ni jira jechuun soba. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a.
Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa yoo qabaattan koomentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaadhaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii halkan gaarii.